Kafoon daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaam xiinxala gabaabaa haasaa hayyuun Oromoo xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad biyyoota alaa irra deemuun eebba kitaaba hin gaabbuu irratti taasiseen mootummaa wal qabatee xiinxala gabaabaa irratti gooneeti jirram. Xiinxala keenya hanga dhumatti laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu faana bu'aam. xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Siraaj Muhammad muummee ministeera Itoophiyaa amma maraattuu fi seexanaatti fakkeessuun ibseeti jira. Jawaar Muhammad kitaaba isaa hin gaabbuu jedhu biyya alaatti eebbisiisuu itti fufeera. Fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa gubbatti viidiyoo qooduun teeksisatti eebba kitaaba taasifatee irratti uummataaf haasaa taasisaa isaa agarsiisaa akka jirus ni beekama. Jawaar waltajjii qopheessaa jiru hunda irratti dhimma siyaasaa Itoophiyaa dubbachuu irraa duubatti jedhee hin beeku. Akka kanaan dhimma sodaa nageenya isaa irraa kaaseem dubbii dubbateen sodaa wayyaaneef jilbiifanneem qabsoo hin dhiifne jedhaati jira. Maraataa biyyaaf uummata keenya qileetti fuudhee deemu kanaafis hanga fedhe dhiphatus hanga fedhes maraatus ija babaasus nuti ija jalaa gadi hin laafnu jechuun ibseeti jira. Hanga fedhe ija babaasaa yoo barbaade diroonni ergaa maleem sodaannee dubbachuurraa hin callifnu jechuunis haasaa isaarraa akka hubatamutti Abiyyi Ahmad maraataa biyya geggeessaa jiru ta'uu ibseeti jira. Jawaar dubbii isaa kanaan Abiyyi Ahmad gara jalqabaa maqaa Itoophiyaan kakataa tureem xiqqoo ture ammoo Oromummaa keessa dhokateem socho'aa jira jedheeti jira. Amma sanis dhiisee mootummaa akkasumallee maanguddoota oppoodiyoo waggootaaf of irraa ari'eem deebi'ee jechuun Jawaar Muhammad ibseeti jira. Dhimmoota bara 2018 keessa ta'an kulkulfatee kan haasa'u Jawaar qondaalonni oppoodiyoo yakka isaan uummata keenya irraan gahaa turan hin dagatamu jedheeti jira. Ammaas taanaan namni kun hin ta'u osoo jennoom kan bara 2018 seexanatti aangoo kennineem warruma oppoodiyoo ta'uu ibseeti jira. As keessatti Jawaar Muhammad Abiyyi Ahmad seexanatti fakkeessuu isaatis ni fakkaata. Seexana jechuun hojiin isaa diiguudha, kan ijaarameem mancaasuudha, jeequmsa babal'isuudha. Jawaaris akkasuma yoo ibsom Oromiyaa fi Itoophiyaa diiguu duram oppoodiyoo diige Abiyyiin jedheeti jira. Tibba suuraa qondaalota oppoodiyoo osoo Shimallis Abdiisaa waliin jiranii mul'atu miidiyaa naanna'aa akka jirus ni beekama. Qondaalonni akka Muktaar Kadiir, Abbaa Duulaa Gammadaam kanneen hawaasa Oromoo biratti gaaga'ama namoomaa hamaan himatamanidha. Bara 2018 yeroo warraaqni uummataa Oromoo ho'ee banamee turetti gareen kan yakka himatamu jedhamee eegamaa tureem yakkoota waggaa 30 dura dalagamaa turan adda durummaan keessatti maqaa kan dhahaman waliin Shimallis mul'achuun bulchiinsi ammaa kan bara wayyaanirraa akka adda hin taanes ni tilmaamama. Haasawaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad Ameerikaa Dallas Taksasitti taasise kanarratti akka dhagahamutti caasaan mootummaa amma duratti maanguddoo oppoodiyoo kana gateera jedheeti jira. Abiyyiin duratti garagaleeyyuu hin ilaalum booji'amtoota jedhee kan waamu arrammoo barbaadee walitti qabee jira jedheeti jira Jawaar Muhammadim. Namoonni Jawaar Muhammad maanguddoota oppoodiyoo jedhee waamu kunim Abbaa Duulaa Gammadaa, Muktaar Kadiir akkasumallee Junayd Saaddoom pirezidaantoota mootummoota naannoo Oromiyaa duraanii kan turanidha. Har'ammoo Shimallis Abdiisaatti dabalamuun suuraan isaanii fuula miidiyaa irra naannawaati jira. Kanumaan wal qabatee shabboo miidiyaa waliin milkeessaa miidhagaam afgaaffii taasise tokko keessatti yaada Jawaar kana ni kuffise. Milkeessan akka ibsutti Abbaa Duulaa Gammadaam muummee ministeeraa ta'uu Abiyyiif shoora ol aanaa taphate jedheeti jira. Wayita lammaan muummicha ta'a jedhamee yaadamaa jirutti Abiyyiin dafee Abbaa Duulatti michoomuun aangoo akka qabatuuf isa gargaaru himam. Kanumaan wal qabatee Lammaa Magarsaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa wal dhabanii camadanii akka wal
wal qabaa turanis shabboo miidiyaa irratti milkeessaa miidhaa dubbateeti jira. Jawaar Muhammad waltajjii kana irratti Abiyyiin akka gateetti ibseeti jira. Abiyyi Ahmad nu dhiisii jaruma isa guddise illee hin dhaggeeffatu jedheeti jira. Jawaar Muhammadim nama of qofa dhaggeeffatu kan yaada namaa hin fudhanne ta'uu cimsee dubbateeti jira. Jawaar Muhammadim amma garuu maanguddoota geggeessitoota OPDO duraanii qabatee gadi bahee jira jedheeti jira. Itti fufuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad haasaa Teksasitti taasiseen Abiyyi Ahmad suuraan uummata gowwoomsuu barbaada jedheeti jira. Kana garuu namni argee quufe jechuunis ibseeti jira. Dhugumatti siyaasaa suuratti gargaaramuun Abiyyi Ahmad bira haalan mul'ata. Bakka isaa fayyades qabaachuu hin oolu jechuunis xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Siraaj Muhammad yaada isaa goolabeeti jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media haasaa kana irraa maal hubattum? Haasaan kun haasaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad eebba kitaaba hin gaabboo irratti gabaaseedha. Abiyyi Ahmad akkuma beekamu iddoo garagaratti suuraa ka'uu fi akkasumallee suuraa poosti godhuun kan beekamudha. Ija kaameeraa dura yeroo tokko yoo dhabame hin beekamu. Kanuma waan wal fakkaatu guyyaa darbee Jawaar Muhammad walgahii kitaaba hin gaabboo irratti daa'imni tokko dhuftee itti maramuu wal qabatee suuraan sun baay'ee miidiyaarra naannawaati ture. Abiyyi Ahmad Jimma imaluun haaluma saniin ijoollee ofitti maxxanseem innilleen suuraa poosti godheeti jira. Inumaayyuu jarri walitti hinaafanii walaalanii suuraa ka'aa jirammoo akkam nama jechisiisa. Hundumaafuu xiinxalli keenya gabaabaan guyyaa har'aa kana fakkaata. Daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media guyyaa guyyaan oduulee waqtaawaa oduuf odeessaalee keenya Oromoof Oromiyaa keessatti raawwatu kamiyyuu guyyaa guyyaan kallattiin kan isin biraan geenyu ta'a. Namoonni fuula YouTube Oxygen Media hamma subscribe godhin subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uun dagatinaa. Viidiyoon kunillee akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa naffeerra kennam. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamam. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaa.